qabsoo Oromoorra lubbuu namaatiyyuu innaa dhabeef duuban deebi'u ayidillam addunyaa jechuudha. Sababbiin isallee namoota baay'eetu lubbuu isaatiyyuu irratti wareege waan ta'eef. Anuuf jibbeen rakkadhee maala godhaa malli maali? Otoo jettu naan kan keetti waan nafsaatu otoo laalu. Ashama harka fuunee assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Jirtu kabajamtoota maatiidhaan koo akkamnaa jirtan isinirraa badee jira miti? Dhiifama guddaa isin gaafachaa. Sababbiin badee fi gama feesbuukiitiin maxxanseetan ture addunyaan ni dhufa nu darba. Egaa akka addunyaa guddaan dhabee jira. Shira xaxameen hin barree isaa waaqatu beeka. Garuu addunyaa dhafan hin badus addunyaa illee duuba hin deebi'u. Addunyaas naan qaban malee galata rabbii. Ijoolleen gargaarsa siif goonaa naan jettani gargaarsa hin barbaadu. Namaan gargaara malee gargaarsa hin barbaadu. Galatooma gargaarsi isin gootan garuu hojii bareedaa hojii isin jaalattan isin biraan gahaa waan jiruuf gahuudhaaf qopheessee waan jiruuf qophiirra waan jiruuf jechuudha hojjechaa waan jiruuf chaanaalii kiyyaaf maatii ta'a warri maatii taatan immoo akkuma viidiyoo kee ilaaltaniin laayikii godhuu hin dagatinaadha. Laayikii godha warri maatii kooti. Warri maatii koon ta'e immoo maatii kootti makamaa hojiidhaan gaarii qabsoo keenya jajjabeessu akka isin biraan gahu abdii guddaan qaba. Akkuma isaan immoo hojjechaa isin jira. Isin biraan gahu saba koo qaalii yoomiyyuu ani addunyaadhaaf lubbuu namaatiif iyyuu qabsoo Oromoorra lubbuu namaatiyyuu innaa dhabeef duuban deebi'u ayidillam addunyaa jechuudha. Sababbiin isallee namoota baay'eetu lubbuu isaatiyyuu irratti wareege waan ta'eef. Namoota qaalii lubbuu isaa irratti wareegee dhabne waan ta'eef. So ani qabsoo Oromootirraaf duuba hin deebi'u jechuu barbaadeeti. Homaan fedheyyuu haamilee koo cabse qabsoo Oromootirraaf duuba na deebisuu hin danda'u jechuu barbaadeeti. So addunyaan hin darba. Fayyaan jiraannan garuu akkanala hin dhufa. Fayyaan jiraannan addunyaan ni dhufa jechuu barbaadeeti. So hojiidhaan boonsaa keessumayyuu waan yeroo kanaan wal qabatu hojjechaa waan jiruuf saba koo qaalii isin biraan gahuuf yeroo muraasatu naafe. Saniif warri chaanaalii kiyyatti makami chaanaalii kiyyatti makama. Warri chaanaalii kiyyatti makamtan himmootiyyuu laayikii godhuun dagatina. Sheer godhuun dagatina jechuudha. Akkuma isaan himmootiyyuu wanti baay'een shirri baay'een nama haamilee cabsuudhaaf hojjetamu baay'een jira. Ani garuuyyuu isaan sanarra laaleetoo hin badu saba koorraa. Haamileen koo cabeef duuban deebi'u jechuu barbaadeeti ammas wanirra deebiidhaan dubbadhu jechuudha. So kan isin ajaa'ibu dursa ani shira hin se'u erga sanaa naa galee malee. Hinaaffumatu na rakkisee kan keessa koo hin amanu. An dhoksuudhaaf yaadu maluu narratti beeka namni. Anuuf jibbee na rakkadhee maala. Akkasanitti isinii jedha. Haamilee koo cabsuuf hojiidhaan bal'aan hojjetamee jira. Ani garuu haamileen koo hin cabus addunyaadhaafis of duuba hin deebi'u wanta isin bira geessuudhaaf kaayyeffadhe hin cabu jechuudha. Wanta isin bira geessuudhaaf kaayyeffadhes sinuma bira ga'a malee saba koo qaalii sodaa wanta raawwatamiiti jedhee of duuba hin deebi'u jechuu barbaadeeti. So isin sheerii godhaa. Akka yuutuubiin kiyya kun guddatu godha. Yuutuubiin kiyya haarawaadha. Hojiidhaan boonsaa isin jaalattan keessumaayyuu haala yerootiin wal qabsiisee keessumaayyuu haala gama filannoo gama uummata keenya filannoodhaaf qophaa'uu qabdan jedhanii dararaa jiran irratti hojiidhaan gaariin hojjetamaa jira waan ta'eef hojiin akka isinuma bira ga'een uummata biraan ga'uu qabdanis ammas immoo yuutuubiin kiyya haarawa waan ta'eef maatiin baay'eetu fi qaba waan ta'eef odoo sheer gootanii baay'een natti tola Oromoo koo. Akkuma isaan immoo anis wanta guddaa dhabe waan ta'eef wanta guddaa dhabeessanis otoo hin gaddiin jajjabinaadhaan hojii kana san bira gahuuf isin bira geessuudhaaf
hojjechaa jira waan ta'eef maatii gargaarsa si goona kanaan jettan gargaarsa keessan hin barbaadu ani gara WhatsAppitiin gara intiniitiin natti haasaa ijoolleen jirtan maasenjaraatiin gargaarsa jettan ani gargaarsa keessan hin barbaadu gargaarsa keessan immoo kanaa gootan jajjabinaa qofa baqa viidiyoo kiyya sheerii godhuudhaan warri gara fuulduraatti ni maxxansa bazawi lakkoofsa kiyya warra WhatsApp intini warra Facebookaa warra irra isin hin galchine YouTubein kiyya jechuudha irra isin galchee warri YouTubein kiyya irra isin hin galchine jechuudha YouTubein kiyya irra isin galchee subscribe godhu isin hin dhiifne jechuudha lakkoofsi isin maxxansa achi booda mootiyyoo WhatsAppidhaan isin ergaa WhatsAppidhaan ammoo keessa isin seensaa jechuudha saniif akkasitti chaanaalii kiyya argattanii subscribe godhuu dandeettanii akkasitti isiniin jedha hin badinaa na jajjabeessaa ani immoo hojii gaarii isin biraan gahuutti jira hojjechaa jira hojiinis waan das jedhu waan isin jaalattan qofaadha isin galee akkuma isin yaaddanis yaada waan ta'eef odooni duuba hin deebiin odooni haambileen kun hin cabiin addunyaa dhabeef hojjedhiitu isin biraan gahaa jira waan isin biraan gahaa jiruuf immoo hayqoccanyam yeroo takkaayyuu gammachuu guddaan qabachuu barbaadeeti saniif jabaadhaa